maqaan koo maqaa keetii jedheen. Akkam maqaan koo maqaa keeti naaf hin galle. Maqaa keetii antolaadha. Ikkoo kiyya maqaa keetii waan godhu dhabe ishee haa ta'u ishee jedhee bira taree hojiin kee maal jedhee gaafa gaafatu taa'anii fiiguudhaan. Shama akkam naaf jirtu babbareedota keessa koo dhiiga koo sanyii koo biyya koo dachii koo harmee aayyoo ta'u aan hunda koo yaa uummata qashtii koo jirtu bakka jirtanitti nagaaf gammachuun badhaadhinni koo isin haa dhaqqabu jecha naafuma beekamu kanaan dura qophiilee isin bohaarsan babbareedaa qabadhee tanaan dura isinii dhiyeessaa tureen. Egaa isin hundi keessan hin beektu egaa torbee sadiin dura amma gara ji'a tokko guutuuf deemaa jira. Egaa YouTube chaanaliin koo subscribe 69,000 qabu na jalaa gubate. Egaa dhiisen bakka carraa biraa waan hin qabneef fiicar jedheen ture immoo isin sanyiin koo bakka karaa social media baay'eetiin TikTok na gaafattanii jirtu, Facebook na gaafattanii jirtu baay'ee ulfaadha baay'ee galatooma. Egaa kunoo anis amma standardii isa duraa irra HD isa ta'een qophii isin bohaarsu qophii baay'ee isin bohaarsu qabadhee isin dhiyaachuudhaaf wayyaa mulqadhee paantii maan baafadhu na qabadhee isin jira. Kunoo fayyishaa'u subscribe tolcha adaraa keessan. Ammaaf homaa subscribe hin qabu. Subscribe 11 duwwaatu jira. Adaraa keessan kunoo banadhee jira. Subscribe naa godhaa. Warroota kan biraanis naaf ga'a. Akkuma beektan gaa akkas dubbiidhaan mammaasota garaa garaa bakka oolmaa entertainment nama bohaarsan qabadhee akkasiniif dhiyaadhaa ture. Amma immoo sana caalatti isin bohaarsa isin gammachiisa. Anillee hin gammadaa. Wal wajjin jiraannee waliin guddanna. Wal malee maal qabna sila? Wal malee maal qabna mee bakka kana amma salphisee dubbadhee irratti mee wal malee maal qabna mee saba koo mee wal malee maal qabna qabaachuu dandeessu. An garuu siin ala kan biraan qabu adaraa kee subscribe naaf tolchee subscribe kanaaf bakka beektaa anna bishaan hin jiru maal seetaa rakkoodha bakka biyya teenya keessa rakkoo jira. Ati gaazexeessaas taate waan barbaaddes taate kabajni hin jiru yaa waaqa jechuumaaf egaa oolmaa guyyaadhaa immoo isin taa'aa odeessu gaazexeessaa wayiitu ture. Gaazexeessaa OBN ti hin beektu jedhee yaada ammoo maqaa isaa isin ibsu dhufeen utuun darbu nama wayii gaafata akkaataa haala naannicha jireenya uummata bakka walitti qabamanii bichaa achi ka ture dhaabaa miidiyaa OBN achi ture gaafataa turan. Na akka tasaa ta'e anis dhaabbadhee warra wayaa dubbatan rakkina dubbatan kana ilaale yoon dhaabbadhee ilaalu namichi tokko dhufe naan gaafatanii mee haala rakkinaa amma lafti tun keessa jirtu yookaan immoo maaltu akka lafa tanatti hanqatu nutti himi jedhanii gaafatan. Egaa hoo gaafatanu akkas jedhee deebise rakkinni baay'eedha. Rakkina himamee dhumuu miti. Oduu rakkina himu rakkina nami hobba'u jira. Sinigala rakkina himamee hobba'uu miti. Utuu rakkina himamu lubbuu namaa rakkina hobbaasutu jira jedhe. Wanni tun gaaffii natti humte maal jechuu isaati gaa isin qofti bakka yaada hangaa itti buqqaa bulee hin bullee buqqaa itti oole bakka daqiiqaa muraasaaf dura jechuudha. Achi booddee tokko dhufe immoo tokko gaafatan isa dura maroo shakkanii turaniif ittaan inni biraa yoo dhufu immoo gaafatan egaa yoo sila gaaffii nama gaafatan hojiin kee maaliin kee maal jedhanii jalqaba of egaa baraniin booda nama kaanti dubbatu miti ree isaan dubbadhu rakkinnannaan jalqaba anaayyuu hin beekne uummanni hanga kana gahu huna beekuu qaba aniif uummanni wal beekuu qabnaadhe ishii dubbadhu innaan na gaafadhaa ka waan dubbadhu akkam jechuudha eenyummaa koo na gaafadhaa ani isiniif ibsaadha. Kanaaf booddee gaazexeessicha maqaan kee eenyu jedhee gaafate. Maqaan kee eenyu jedhee gaafa gaafatu maal jedhe seetanis maqaan koo maqaa keetii jedheen. Akkam maqaan koo maqaa keetii naaf hin galle. Maqaa keetii antolaadha. Ikkoo kiyya maqaa keetii waan godhu dhabe ishee haa ta'u ishee jedhee bira taree hojiin kee maal jedhee gaafa gaafatu taa'anii fiiguudhaan. Yaa uummanni 70 kudha maal akkam jechuudha taa'anii fiiguu jechuun gaafa jedhu taa'anii fiiguu jechuun
bakka tokko taa'anii yaadaan hojii hedduu hojjechuudha. Bu'aan isaa immoo addee tokko taa'anii jedhe immoo guyyaa bareedaa qabadheen ture. Oolmaa guutuu miti gaa ganaadha. Amma sa'aatiin gara isaa 7 ga'ee jira. Isatti aanu isin gaa bakka guyyaa biraati viidiyoon biraa guyyaa biraa dhufe. Kana gaa har'a subscribe naaf tolcha jechuuf adaraa subscribe isin kadhachuuf hin dhufe fayyee shaawudha. Adaraa keessan subscribe naaf tolcha. Na cinaa dhaabbadhaa uummata qashtii koo an kolleensi kofalchiisaa kolleensi kofalchiisaa atoonni sirraa eegamu akka ta'e beektaa subscribe qofa dhummoo subscribe yoon goone ilaalu uumaa singolish galatooma ulfaadha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti kabajaaf jaalalaan marfamaa bulaa oolaa deebana.